Oromootana lafa kaanii fi faaruu alaabaa warreen dura barreessee faaruu alaabaa tana walaloo fi yedaloo itti tolchee qopheessa keessa wallisaan hangaftichi Shantam Shubbisaan nama tokko isa wajjin turtii goonaa hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura isiniin jechaa sagantaa kana kan isiniif qopheessan Shamsuu Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nu faana tura haga dhumatti nu wajjin turans affeerraa teenya tan kabajaati. Adeeroo baga nagaan dhufte. Baga nagaan naa jiraattan. Galatoomi adeeroo mee arraa wanni guddaan dhimmi itti si dubbisuu barbaanneef dhimma alaabaa Oromooti guyyaa irraa alaabaa Oromoo ilaalchisee waan tokko waan deemu jira san kara boodatti ka itti deebinu taamee bu'uura isirraa kaana alaabaan Oromoo tun yoom bu'uureffamte eessatti bu'uureffamte mee jalqaba achirraa kaanu. Alaabaan Oromoodha 1962tti nuufi Eritriyaan walqixa lafaa kaane bilisummaadhaaf waan miila qabee santaaraan nuukaa hin beeynu malee 62 Maqdishoo ganda Madiinaa ja'an mana Mahamad Umar Qaadii Ahmad Yuusufitti karoorfamte. Ani sambooda amas 8 itti dhufee 1968 Agosto 18 arke alaabaa tana. Sandura baandiraa jechuun turan. Alaabaa tana bakkineen itti arke waajjiraa Abooti. Aboon akka har'aatti yadalee fudhattee ABO hin jenne. Aboo jaan jalqaba. Yadaleen qabdu akkuma bariisaan kaayamte sunitti oyyaamamuu turte. ABO'n adda bilisoomsa Oromoo haayaja'amtuuni dhaabamte. Duba alaabaan tuni 1962 wanni aniif galate Chairman kiyya Mahamad Umar Qaadii kaalendara inni alaabaa tana karooseen hin gaafatini malee 62 odoon anin dhufinuu 68 duruu waajjiraan Hamarweyne via Roma Cinema Superduba jirti. Wannin irraanfadhe lakkoofsa waajjiraatii fi lakkoofsa telefoona waajjiraa kanaan irraanfadhe gaafas karooran. Namni karoorsilleen akkumaan tanaan dura dubbadhutti Mahamad Umar Qaadii Ahmad Yusuf isa karoorse. Gosaanilee qalluu warra diini gosti identitiidha. Kanaafin jee Oromoodha. Duba gosti identitiidha. Qalluu warra diini obiratti dhalu. Tole hedduu galatoomi mee erga alaabaan tuni gartee karoorfamtee lafa kaamte booda nama walaloo barreessee fi faaruu alaabaa tanaa bifa yedalootiin yeroo san qopheesse. Bilisummaa jenne freedom from jechuudha. Tanaaf addi bilisummaa beekamu haaya afaan Oromootiimi nuti wanni jenne adda bilisomsa Oromooti jenne. Mee adeeroo reefuu gaafiin sii gaafadhe akka tanaan xumuriin jira. Barri walaloo ati alaabaa Oromoo tanaaf barreessite sun bara meeqa eessatti barreessiteef? Barri niin barreesse 1968 Agosto 18 guyyaarraa sa'aa 8tti kadhame. Lakki guyyaarraa 7 sa'aa 8 dhiyaata. 8 taate ajaa'iba rabbii. Faaruu yeroo san qopheessite san yeroo takka mee daawwattoota keenyaaf nu jeeme. Moggaa lameen diimtu'uu magariisaan iddu'uu handhurtisii urji'ii madannisii heddu'uu alaabaa dhabuun fafaa namummaanis irru'uu nu alaabaa ni qabna kakka aduu hanga'uu gameessa duulu qabna warra falmii dharra'uu haxaawamnee ol qabna kumkumni nu haa du'u lolleef falmiin ol qabna kumkumni nu haa du'u marxifadhaa ka'a gabrummaan haftu lubbuun jijjiirran na bilisummaa jabduu jetti. Mee
Gaa yeroo sanitti alaabaan tun adda bilisummaa Oromoo dura turuu atillee yeroo sanitti faaruu yadaloo fi walaloo qopheessitee fi faarfachuu nutti himte amma arraan tana waan deemu jiru tokko jira fakkeenyaaf akkuma beekamu Jawaar Mohaammed yeroo adda addaa biyya akka Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yeroo deemu tuur godhu alaabaa adda bilisummaa Oromoo ta Oromoo tana itti fayyadama hawaasni keenya walgahii adda addaa irratti illee haa ta'u garuu arra dhaabnee adda bilisummaa Oromoo alaabaan tun tiyya itti fayyadamuu hin dandeessu kaja'u himatu jira Jawaar Mohaammed. Wanni kun adda bilisummaa Oromoo mirga ni qaba alaabaan tun tiyya jee himachuu. Alaabaan teenya warra amma falmuu fi warra amma falmatu durallee jirti. Isaan kun dabranii addunyaa tanarraa duubarra hafuu teessi. Alaabaan silaa falmamuu qabdu alaabaa jalatti gartee diini keenya gatii gumaan malee akka galaanaa yaa'e. Tafalmamtuu qabdu somfaadha malee alaabaan ammaa siyaa ilma kiyya yogguu na gaafattu adda bilisummaa Oromoo jechuu tana narraa dhiisi adda bilisoomsa Oromoo maqaa jiruun na gaafadhu. Dhiigaan na danfa yogguu kana dhagayu. Maaliif adda bilisummaa Amaaraatu jechuu ture የነጻነት ግንባር አማሪኑ አራ ሙጠቴ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ጃ ማሊፍ ጋፈስ ዋን ወላላ ነምኒ ጅው ኸዳለ إلى الراهن جوجرني ألم فجاء أدى بلسومس أرمود التسي دبيا أدى بلسما أرمود جتون فريدم أرمو فريدم فرونت جتون إن جاء مكان أفان إنجليزي عربتي جبهة الحرية الأرمو إن جاء جبهة التحرير أرمو جان إنجليش التس أرمو ليبريشن فرونت جان مالف وان كلينا مرة دالي nama sunuuka akka maletti yaamuu ture saniin kana minnis akka malee yaamuu ture sunuu jecha isaa qaceelfatee የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ነፃነት ግንባር ኢሴጁ ኢላ አራ ዋኑመ ኢሳንራ ደገኘን ኢፍያምና አንጀችኒን ኢላ አራ ዲዱ ጅሩ ኡምሪት ያስዲዱ ኦሮሞን tokko taamiti takka amaarota jechuun dhageenya amaaraa malee takka tigroota jechuun dhageenya tigraawiyaan jechuu malee takka soomaalota jechuun dhageenya soomaalii jechuu maaliif nuti oromoota taana maa oota nu diban hoo tanaaf dura isintu dhiisuu qaba oromoota dura isintu dhiisuu qaba adda bilisummaa taniin amat meeqa numa falmu jiru adda bilisummaa jechuun gukudhaniin itti deebi'aa Oromo Freedom Front جتون أكمل أفان إنجليزي جبهة حرية الأورمو جتون أكمل أفان أورمو Liberation Front جتون كاتيلا أورمو جبهة التحرير أورمو جتون كاتيلا جبهة دي حرية أورمو جتو سومالين جبهة دي حرين أورمو جت مالف كرا كاتيلا جتة كاتيلا أكا غارتي tilmaamu kana dhiifne waanuma dur kaleessa warra kaleessa irraa dhaamte sun hancoo godhannee alamfachaa oolu yaa warra na dhageeffatu har'a booda rabbi ja'a adda bilisummaan ji'ina abbootiin teessan adda bilisoomsaa jecha qaceelaa jecha moromneen jecha gadaadneen moggaaftee adda bilisoomsaa ja'a yookaan adda bilisabaasaa ja'a kanaaf yaa ilma kiyya adda bilisummaa jechuu tana narraa dheera. Tole adeero hedduu galatoomi. Amma mee karaa dhimma keenyatti yoo deebine alaabaa tana namni yookaan dhaabni tiyyaa ittiin fayyadamna jechuu danda'u jiraachuu ni danda'a. Tiyya nama juucufa namni Oromoo tasaati. Mucaan edee dhalateellee tiyya jechuu gara haadhaa jirullee gaafa dhalabaatii yoo danda'a. Alaabaa dhaaba kiyyaati jechuu hin danda'u. Asxaa falbii Oromooti. Asxaa bilisummaa Oromooti gaaddisa caayaa bilisummaa Oromoo kaboruuti mamaan qabdu mormaan qabdu alaabaa Oromooti warri ana booda wallisleen alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa ja'a tolchan garuu tilmaamsa guutuun kannitu tilmaamsa guutuu kakan moggaa lameen diimtuu magariisaan idduu handurtisii urji'i مدنسي هدو أكنومت أجيه ودوت كان أركنيوتي أسباس هنا مقالة من ديم تجيك وبتلا تشكي ملي تلمام سجوتو
tilmaamsa moromaan qabne hamamaan qabneen kaayamte ammoo tanam tokkootii miti tamucaa amata bara dheeraa dhufaa jiru gaafana dhufaan beene dhalatullee tiyya jechuu dandeenya tasaatillee dhammas dhaabni qabu dhaabaafis hin karoorfamne oromoof karoomne